jiraatan isin jechuun barbaada. Har'a ariifadheen dhufee iyyuu nan fiiga miila lafatti fudhee jechuudha. Kottee lafatti kaafadheen fiigaa jira. Gammachuu kiyya isinitti himachuu fi gammadee hedduu tokko natti tolee takka akka har'aatti gammadee hin beeku takka akka har'aatti natti tolee hin beeku. Wayyoo isinitti himuu hin danda'u. Isinitti himuu hin danda'u baay'een gammadee. Maal gammadee naan jechuun keessan inni oolu akkuma ani tambalalii hojjetadhee dhufe footoo qabadhee dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa guyyaa addaati, guyyaa sapiraayisii kiyyaati jechuudha. Yeroo jammaraatii fi yeroo waggaa amman kana keessatti dhaladhee guddadhee amma kana ga'ee jechuudha. Maanguddoo ta'e kanatti akka har'aatti gammadee hin beeku, akka har'aatti natti tolee hin beeku jechuudha. Hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tolee. Innis maalidha yoo jettan madaamiin kiyya akkuma tambalalii irratti argitan sapiraayisii addaa goote jechuudha. Waan hin jedhu qabu maamaa kiyya galatuun. I love you sin jaaladha. Dhugaan sin jaaladha maamaa kiyya. Baay'een jaaladha. Akkati sapiraayisii na goote hedduu tokko na gammachiise jechuudha. Uffata kanallee achumaan ishee sapiraayisii na goote jechuudha. Uffata qorraa naa bittee sapiraayisii addaa na goote jechuudha. Har'aa hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole jechuudha. Sapiraayisiin kee maalidha? Maal gammaddee waggaa amma kana hojjettee naan jettanii ani maamaa kana bira yookaan mana kana hojjechuun koo waggaa meeqaffaadha? Waggaa 3 fi ji'a 2 ji'a 3 akkas na fakkaate yeroo qorraa kana keessan dhufee waan akkasiitti natti fakkaate yoo dagachuu baadhee. Egaa waggaa amma kana keessatti hojjedhe keessaa jaalala waliif qabnaa, hedduu wal qabannaa, hedduu wal jaallannaa. Anillee baay'ee jaalladha, isheellee baay'ee na jaallatti, akkasumas ijoolleessee baay'ee na jaallatu, jaarsi isaanii baay'ee na jaallata. Hundi isaanii jechuudha jaalala naaf qabu jechuudha. Yoo naaree hojii natti baay'atee ani nan lola ta'ee natti hin dubbatan jechuudha. Gaafa hojiin natti baay'atu hin beeku waan ta'eef natti hin dubbatanii kana naan hin jedhanii. Anis egaa kaayyoon biyyaa baheef nan beeka waan ta'eef yeroo hundaa azuumaa jira. Yeroo hundaa mataa hoolaa guggubuudha. Waa baay'eetu jira egaa yeroo hundaa azuumaa jira. Darbee torbee keessa torbee 2 akkas firoota isaanii waamanii nyaachisu. Amma kana hojiin namatti baay'ata. Birciqoo tokko miicuun iyyuu baay'ee ulfaata nazaafaa wajjin. Ani keessan kana hundaa danda'ee maanama amma kana fiddan hin jedhu. Jaartiin gara ijoollee 10 meeqa qabdi? Ijoollee 14 qabdi jechuudha. 14 isaanii yeroo itti dhufanii asitti wal ga'an qabu. Fakkeenyaaf gaafa karaa madaanaa fa'aa gaafa ayyaana isaan ayyaaneffatan kana zim jedhanii hoolaa qalanii nyaatan kana asitti wal qabu jechuudha. Ijoolleense asitti wal qabanii dhufanii nyaatanii dhuganii bashaanii fataa jedhanii galu jechuudha. Jaartiin sagalee koo dhageessee yaa jirti guyyaadha sagalee waraabaa jira. Viidiyoo kana waraabuutti jira. Isaanii inni hundi isaanii asitti fataadhanii galu guyyaa tokko hin aaru. Guyyaa tokko bichaa aaree hojiin natti baay'atee sarraatanyaa tokkotu jira. Ayyaanuma deengaddaati. Saniin booddee hojiin baay'ee humnaa walitti baay'atee baay'een dadhabee jira. Na waamee na ajaje ilmise utuu sarraatanyaan kan isaa jirtu shakaalaan kan isaa jirtu ana waamee na ajaje nama na waamtee kan kee waamtu jedhanii itti deebisee jennaan akka kanaan jettadheen atillee maana waamteetu isheen jirtu jedheen isheen keessummaa naan jedhe keessummaa taate dhiiste nan galchuu hojiidha waan ta'eef ishee waammadhu ajajadhu jedhanii. Kanarratti xiqqoo walitti aarree wal lollee turree haa ta'uyyuu malee isaan garaa keessan keewwanne anammallee garaa keessa keewwadhee qaban dagadhuusi hin irraanfadhuusi garuu isaan immoo hin irraanfanne isaan irraanfatanii jiru jechuudha. Ani garuu hin irraanfanne na keessaa hin banne. Kanaaf jennaani amma kana hundaa osoo qabnu baay'ee jaaladha. Jaartiin illee baay'ee na jaallatti, anillee baay'ee jaalladha. Yeroo tokko tokko natti iyyite inuma na waamti malee agas mara homaa miti jechuudha. Mana ajajji garuu aannan hojjedhaa manuma keessa kurkur jechaa ola fiigaan oola jechuudha. Saniifuu jennaanii har'a gaa sapiraayisii na godhanii kana hundaa irraanfatanii kana hundaa nuti balleessitee nuti tolchitee jenni ati baay'ee nama gaariidha, ati bareedduudha, ati nuuf nama addaati. Waggaa 3 guutuu otoo iraftiin fudhatanii
Otu ijaasaan deemanii namni tokko ijaasaa jedhee ji'aan ba'ee deemaa shamarri tokko ijaasaan deema jettee har'as boris mana ijaasaa deemti. Ati mana ijaasaallee hin deemtu asuma teessaa. Kanaaf nu baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajnaa naan jedhanii ammallee waggaa tokko booda biyya nan gala jennaan deebitee dhufta biizaa si hojjisiifnaa naan jedhanii tole deebi'een dhufan jedheeni. Ni maal gochin deebi'a sobeen ergaa ba'aa jira malee hin deebi'u. Achumarraan bakka gammadanii ergi galuuf kaatee naan jedhanii bakka makiinaa fudhattee galuu qabda. Ergi nan gala jettee naan jedhanii makiinaa naa bitan. Sarpiraayisiin kiyya kana sarpiraayisii addaa. Makiinaa kiyya qulfii isaa isinitti argisiisa waggaa 3. Ji'a 3 akkana taa'ee makiinaa mana kan bishaan lagaa fakkaattu. Akkanitti namatti tolu. Akkuma footoo irratti argitan jechuudha. Kana naa bittee madaamiin kiyyaa fudhadhee biyya galuuf. Eebbifame galatoo naa jiraadhu jedhaanii makiinaa kiyya qulfii isaa isinitti argisiisa. Kana jechuudha. Makiinaan kiyya kanaa jechuudha. Argitan. Makiinaa madaamiin kiyya naa bittee biyya fudhattee galtaa naan jette kanaa jechuudha. Waggaa 3 guutuu na hojjisiifte kana naa bittee jechuudha. Makiinaa manaa. Leezerii dabar. Dhugaa isiniin jedha leezer. Ariif nookko. Argitanii kanadha. Makiinaan kiyya waggaa 3 guutuu taa'ee ani takkaa uffatan tokkosne waggaa 3 taa'ee keessatti uffata tokkos hin beeku. Maashinni kunis mana keessa jiru akkasumatti uffatu warri dhiiraa bakkeetti tokkofatu jaartiin immoo toobuma bijaamaa kana keewwatti hin tokkofamu jechuudha. Amma garuu jechuudha waggaa 3 keessatti tokkos naan jedhanii uffata channatti guuranii kana bitanii fidanii egaa waan hin jedhu hin beeku rabba kaffaluuf. Kuna kanan tokko isaa jechuudha waggaa 3 guutuu taa'e. Mudannoon akkasii isiniin qaqqabin dhugaa isiniin jedha isiniin qaqqabini. Dhubateen beeku qaamee kaameraatti qaba. Tooba tokko sutti ralaafamu. Nargamaa miti. Dhugaa isiniin jedha. Kana sarpiraayisiin kiyya akkanitti gubadhe wallaahi bidda natti qabate. Hin beekun jedhaaniin ture duraanii hin beeku. Hin beekun jedhaanii. Naam. Hiji. Ewa. Okay. Kana nyaata. Kana nyaata la. Ofiga makiinaan koo kana jechuudha. Makiinaan koo kana kanan taa'e ofaka. Bade. Raafadhe immoo mana wayiin jira. Akkas tana nyaata. Ibsaan hin jiru maskootiin natti faara jechuudha. Ifa maskootiin natti faara. Ibsaa dhaamseen jira. Ofi kaasa sabboonti. Ofi makiinaa kee miliyoon ofi itti qabi. Rabbi sii godhe maal goota. Si'ii galuu jala ka'ee